Ya. Ai video keessan tokko argitan ture maalinni social media irratti video keessan tokko argeen ture social media irratti video guyyaa lama dura moo akkas argeetan ture kan maal ta'e waanuma amantii kana maali waan akka hello okay I think ana bira moo simbira connectionin kiyalle fully yeda ani manuma jira ka I don't know kan bakeetu cabbii buuse har anu bira ka cabbii waan buuse fille xiqqooshii sanii fille ta'uu danda'a qoy maalidha inni wanti namni baay'een waa'ee maalinni obbo Agumaanii amantii keenya qeeqe jedhanii too yeroo baay'ee Facebook guutuun video ani guutamee jira liivii waraabuu kun akkamitti akkana jedha kun sirriidha maali Oromoon maaliif yeroo baay'ee akkas walirratti duula maaliif wal sirreessamee maali xiqqoo ishee nama gaddisiisa beektu namni dhukkuba isaatiif yoo dhukkubsate qoricha dhukkuba isaarraa fayyisuuf barbaachisa beektaa inni dhukkubaa wajjin jiraachaa jirra wal dhossaniiti walumatti irra dibaadhaan Oromoon kun beektaa safuu waan qabuu fi bor fooyyaa iftaan fooyyaa jedhee jiraata dhugaa amma gadi baastee dubbattee dhugaan bakkeen bahinitti immoo fayyuu hin danda'u Oromoon amma bilisummaa jedhee wanni ta'a bilisummaa kana keessa waan baay'eetu bukoo baay'ee guuranii deemu kanii ilaalcha gara biraaf ergaa gara biraa adeemantu jiru siigalee kanaaf kun qulqullaa'uu qaba waggaa dheeraa dubbachaa turre kana hundumaa fi amma maal godhanii gadi ba'aniiti Juhaar kaleessa qabsoo adda bilisummaa Oromoo bal'eessuu fi OPDO isa guddise isaa OPDO empowering gochuu waan baay'ee hojjechaa ture Abiyyi Faalamaa Faajii walii galee qabsoo adda bilisummaa Oromoo bal'eessuu waraana adda bilisummaa Oromoo bal'eessuuf gala kana caalaa wanti daggalatee san hin qabdan jedhee akkasitti dhaqee ergaa Abiyyiif lammaa fudhateeti waraana adda bilisummaa Oromoo akka inni barbadaa'u gochaa ture. Lubbuun Juhaarii lubbuu qabsaa'ota Oromoodhaa hin caalu. Kana keessa kan jiru uummanni amantiin Islaamaa namicha kana fuudhanii samaa irra kaa'anii akka inni paawar amma yoonaa qabsaa'onniidhaa jiru waan qabsaa'ota warra qabsoo kana rakkachaa ture maqaan ka'u isa akka gallakkisan. Yeroo ittiin maallaqa funaane alaabaa adda bilisummaa Oromooti. Yeroo immoo aangoo qabatanii alaabaa sana balleessuu isaarratti hojjechaa jiru. Kanaafi maal jedha sheekii tokkotu miliyoonii 50 viidiyoo isaa hundee isaa ilaali. Miliyoonii 50 dhumee Juhaar lubbuun tokkichi hafuu wayyaa. Kan jedhu haasa'e. Siigalee? Innaa Waaqayyo biratti lubbuun namaa xiqqaadhaa guddaan qabu mootii fi hiyyeessan qabu Waaqayyo biratti lubbuun namaa wal qixxeedha. Namni kun hundaa'uun gifiin hojjetee fi waraanni adda bilisummaa Oromoo badiin irratti hojjete gaafa tokkoof kaayyoo kaawwatee jira gaafatti gaafatamu jira. Okay, sheekicha moo? Inni Juhaariin faarsaa jiru maal biyya kana kan hundi isaanii Juhaariin faarsaa jiru barra fakkeessuudhaaf itti bilisummaa jiru malee isaanii islaamik shariyaa lo'uudhaaf adeemaa jiru. Innaa kanaafi akkamitti kana jetta ati sheekii amantii nama gaggeessuuf hin jette miliyoonii 50 dhumee Juhaariin lubbuun isaa dararamuu qaba. Kan jettu namni kun nama wanjalanyaadha. Achirra dabartee illee nama amantii gaggeessu tokko akkas hin jiru akkamittiin akkas jetta ati. Kun ideology warra terroristii ergamtoota Arabaati kun malee Oromoo qulqulluun Oromummaadhaaf filmaata godha. Okay. Juhaar hojjetamu keessatti itti gaafatamu jira. Kan jiru haasofnaani islaama arrabse maaloo dha paa jechuutti gaana. I don't care. Natti fakkaataa kinoo isin bakkuma namichi waan jedhe xiqqoo ishii viidiyoo xiqqoo gabaabduu takka argee namni an poosti godhe argeetan ture akkuma amma isin jettan kana maybe akka malee Jawaar jaalatanatti fakkaate namichi kun kanaaf kana jedhe natti fakkaata akka yaada kiyyan ibsachaa jiraani yaada kiyyumaan akka yaada kiyyaanittani Jawaar waan jaalatuu fi san jedhe natti fakkaata agartanii ammoo obbo Agumaanii amantii keenya keessa yoo namicha akkas jedhe sani arrabsuu qaba malee amantii keenya maa arrabsaa jedhanii
ijoolleen baay'een iyyaa jiru hiriyootuma kiyyallee dabalatanii ta'u. Ayyiitu amala islaamaati. Amalli islaamaa rabshaadha isaan barri. Tokko patiensii qabanii dhugaa baruun barbaadanii vaayilantiidha religionichiyyuu kanaaf wacu kanaaf nama arrabsu nama arrabsuuf yeroo hin qabnu kaayyoo qabnaa oromummaan hundumaa olii laali waan tokko hubadhu boleesso biyya Oromoo keessatti Oromoon akka cabu kan godhe naftanyaa yookaan minilik jennamiti suni ideology colonization wanita kan gadaa systemii cabse Ottoman Empire islaamummaadha kan biyya keenya keessatti gadaan akka badu kan godhe afaan Oromoo dhiisanii afaan islaamaa afaan arabaa promotion akkasii hojjetu kaayyoo Oromootiif kanaadha kanan dubbadhe aadaa Oromoo biyyi tokko bilisa bahuudhaa fi aadaansaa eenyummaansaa eegamuu barbaachisa kana gadhiisanii sana promootii gochaa jiru. Sanada, this is a very serious issue. Issue cimaadha kun jechuudhaaf hin jedhe. Yaa namni aadaa ofii qabachuu qaba hunduu duraan durseetoo eenyummaa ofiitti deebi'uu qaba aadaa ofiitti deebi'uu qaba sani inni wanti guddaan sani garuu amma mee maaluma goona ka amma silaa namni akkas wal jeeqaa jira. Qabsootu qajeelcha. Jara kanaa jini la amantii gadaa sistemii keessatti mirgi namaa eegamaadha. Biyya abbaa taateetti eega biyyi bilisoome booddee amantii isaanii akka barbaadetti wanni ta'uudhaan amma jarri kan gochaa jiranii submission and surrender to the Arab ideology dha kan isaan adeeman. Namichi immoo yoo laakii ta'e aangoorra bahee isa kan akka isaanii fasiliteetii godhu kana hawwiin isaanii suni immoo hin danda'amu. Namicha kana dubbate moo namicha kana dubbate sheekticha jettu. Namtittiin sunu ganaa gaaffii qabdi isheen uumataan isheeyyuu hundi ishee islaamni hundi ishee tokkumaa bara islaamni maalinni kaayyoo oromummaan qaban hundi isaanii sobanii waan gara baraa haasa'u yooti dhugaatti dubbattee amansiisuuf jette islaamaan loolte islaam arrabsite maaloodhaa jedhu. This is not true. Dhugaa haasofne qabsoon itti jirru qabsoo oromummaati. Oromummaa sana ijaaruu irratti tokko taane adeemuu qabna. Kanaafi keessa waan isaan hojjetan waan baay'eedha. Dhugaatti gad babbaqasnee haasofne akkasitti walii gallee adeemuu qabna. Amantii irratti hundaa'uun illee amantii bal'isuu fi qabsaa'uun illee gaarii miti namni amantii ofii hordofuu qaba garuu amantii irratti hundaa'uun gaarii miti natti fakkaata qabsoo keessatti. Hin jiru isaantu amantii fidee bara amantii maal jedha beektaa Oromoo amantii keenya caalaa Oromoo malee Oromoodhaa dhimma hin qabnu amantii keenya. Nuti shaadaan keenya mootii keenya Muhammad Rasuulidha. Oromoon nuufi sekondariidha. Amma maaree kuni akkasoo ta'e rakkoo baay'eetu jira jechaadha. Malee duruu malee rakkoon naftanyaani koo matter of wanti koodhaan wanni ta'uudhaan kan nu qabee jiru isaan kanaadha bara. Yoo wallagga rukutame, yoo walloon rukutame, yoo iddoon tokko rukutame kan callisanii ta'anii diinaajin walii galanii wanni ta'anii as far as amantiin isaanii akka barbaadan hamma ta'eefitti isaan dhimma Oromoo irraa dhimma qaban fakkeessuudhaaf odeessuu bara. Asirratti maaliif asirratti namuma beekuu manaaf godha illee isin afaan ittan isin qabe asirratti namuma beekuuturraa waa hubatu miti amma Jawaar haati warra isaa kiristaana jedhu I don't know hin beeku garuu akkas istaayilii islaamaati bara istaayiliin islaamaa yeroo itti brain washes godhanii of qabbanees of lallaafisanii haasa'u isheen argobbaadha siigalee jabarsiidha isheen. Jechuun haati warraa saamu. Ati manaa saamaa intala biyya keenyaati isheen an beeka. Garuu haati Booranaa abbaan ishee fi ani iddoo tokko dhalannee wajjiniis Naayiroobii turre abbaa ishee wajjin harka keenya irratti dhalatte arfaaseen bara. Maatiidhaa yumaarree isin maatiidhaa yumaarree. Maal jette? Maatiidhaa yu jechaadha kaasin akkas taanan. Abbaa ishee wajjin kaa. Yeah. Taaddalee gammadaa urgeessaati abbaan ishee. Ishiin amantii kiristaanaa hordoftii miti? Inni amantii musliimaa natti fakkaate Jawaar. Waan baay'ee boleessa. Isheen haati Booranaadha Naayiroobiitti dhattee asallamte haati ishee. Siigalee?
Kanaaf amma politika Oromoo wal fakkeessuudhaafitti an Islaamaa isheen kiristaanaa maaloodhaa minaaminiidhaa jetti gurbattii Jawaar jedhan sanatti Jawaar argobbaadhaan arsii ga'ee dhalateeti arsiidha yoo fedhe arsii yoo fedhe Harar ofiin jedha sii galee. Argobbaan gosa Oromooti. Gosuma Oromooti argobbaan. Argobbaan Oromoo miti. Yeroo tokko society warra Yemen irraa dhufanii biyyatti hafanidha isaan dur. Kanatti namichi tokko biyyatti yeroo tokko walgahii tokko irratti biyya Arabaatii dhufee Jawaarii maal jedhee dubbatee ture yaadattu? Namichi tokko walgahii tokko irratti viidiyoo isaa argeetan yeroo tokko Jawaarii biyya Arabaatii dhufee jechaa ture yaadattu? Viidiyoo wayii argeetan ture. Jawaari Yemen irraa I don't care Jawaari argobbaatan beekanii Arabii fi argobbaan tokkuma Islamic fanatikiidha kan isaan oofan. Yaa kana. Baay'ee saganaaf alfaaseeni abbaan ishee ilma Baraambaraas Gammadaa Urgeessaati wal beennaa waliin turre isheen sun immoo haati immoo Booranaadha warra Booranaa jiramiti dhalaan Booranaa kun bari gara Booranii Keeniyaa fi wanni irra Booranaa Moyaalee kan jedhamu akka warbaa wal keessa deemu gurraachas waan sagallee abbaan manaa ishee Kikuyyuu ture achirraa taaddaleetti heerumte. No Kikuyyuun ture gurbaa Air Force tokko Lammaa kan jedhamu ture ijoollee Ambootu duraan ishee fuudhe. Halo. Haadha alfaasee kana. Lammaan kun Naayiroobiitti Itoophiyaa Air Force keessaa bahee achi ture. Innaa ishee fuudhee utuu jiru Taaddalee Gammadaa kun immoo innis nama standing qabneedha. Uummata Arsii kana ajjuu walii galeeti achitti asallamee. Uummanni Arsii kun sharrii hojjetti sii galee dhadheeti dubartii kana Taaddalee jedhama Lammaa jalaa baasaniitu isa kanatti heerumsiisan. Sii galee? Innaa sana keessa gurbaan inni Air Force sun immoo hoteela qabaa bizinesii qabaa. Dhimma ishee hin godhanne Booranni biyya sanaa barbaade ciistee dhiisee intala Sumaalee tokko Hargeysaarraa kan dhufte fuudhe. Haala sanatti ture booda Arfaaseen kun achitti dhalattee. Arfaaseen abbaadhaanis haadhaanis Oromoodha ijaartiin Jawaartuun. Arfaaseen haadhaanis abbaadhaanis Oromoodha. Arfaasee Gammadaati abbaashii akkasumatti fakkaata. Borana Kamaarree Borana haati Oromoodhuma jechaadha. Sun immoo nama Wallaggaati iddoo tokko dhalannee wal beenna Taaddalee wajjin. Okay. Haati ishee haati ishee Booranaan siin jedhama. Oromoo jechuun Boorana keessa amma gosti biraatis hin jiraa miti? Amaarri siin jiru Boorana keessa? Booranaati isheen haati gaa kashalabbeedhuma dubartoota Naayiroobii kana keessa deemtu turte. Okay. Ma Oromoo keessa kashalabbeetu baay'ate amma tani waraana Oromoosis diigee warruma kashalabbeedha jedhamu. But anyway, amma waa'ee Jawaariif deemne Jawaari Acawaraa baariidha sobdeeti haati manaa koo Protestaantiidha maaloodha ani Islaamaa kana itti wal keessa rukutuudhaaf uummanni Wallaggaa isaaniin gowwoomu guyyaa tokko cheerchii Oromoo dhatteen beektu Arfaaseen. Warma Islama kana gashee wanni taatu sin jechuuf hin jedhe that's the story. Okay, baay'ee nama rakkisa amma qabsoo Oromoo kana silaa akkasitti kun Oromoon achittis du'a qabsoo kanaaf gufuun ta'u kana maal gochaa jirtu sin akka hayyuu tokkootitti waan qabsoo kanarratti. Gufuun ta'u gufuu buqqisaa deemuudha kana gufuu baattee wanni taatee wajjin adeemuu dandeessu gufuu lafa argitetti buqqisuu barbaachisaadha. Kana qabsoodha inni mataan isaa. Baay'ee rakkisaadha dhugaa maaliif nagaddisiisu Oromoo ani akka nama tokkootitti Oromoon yoo wal lolu natti hin tolu Oromoon yoo ammoo akkasitti waraanni biyya Itoophiyaa sunis isa ajjeesu natti hin tolu anillee waan siyaasaa qabsoo kana gara siin dhagaye boleesso qabsoo kana akka inni laamshaa'u kan godhe Jawaar akka ta'e beektaati. Jawaar ani dhiyeenyuma kanan arge maali miidiyaa OM an jedhu kanarratti akka Jawaar waraana adda
bilisummaa Oromoo harka kennatee akka inni cabu aangoo barbaachaaf abii fayyii walii galee waraana adda bilisummaa Oromoo akka inni badu kan gochaa ture akkasa ta'e beektaati. Baay'ee nama rakkisa. Anillee waan siyaasaa baay'ee hin beeku agas mara keessa see. Kanaadha yeroo gara biraan sibiil bilaamoo irra jira jedhime nagaatti. Tole guddaa galatoomadha ol tasgabbeessaa. Okay. Oromoo waan tokkoon isinitti hima. Icciitiin baasaa jira. Maaf natti bilbiltu? Namichi kun akka liiv irratti isa waraabaa jiru hin beeku. Maal tasgabbooftanii dhaggeeffattanii? Shira nu keessa jiru shira woboo keessa jiruun baasaa jira. Oromoo tana qubee barsiisne moo maal ishii goona? Tasgabbooftanii dhaggeeffattanii? Oromoo ageessee jirta gurra keetiin namichi kun akkanaan liiv irratti isa waraabu hin beeku. Ani nama siyaasaa ta'uu kiyya isa nan beeku. Akkanatti ragaa isiniif inni isinitti agarsiisna diina keessan eenyu akka ta'e isinitti agarsiisna adabattanii na dhaggeeffachuu turtan. Akkamitti yaa dubbadhu inni hin beeku kana. Kana booda liivii kana laalee baate omaanatti fakkaatu. Maalifi akkanatti uummata kiyya biraan ga'uufan namichi kuni akka liivii isa waraabaa jiru hin beeku. Nuyi ragaa waliin deemna tanna nu diigu as keessa jira. Amma argitanii miti yeroo biraa gara biraa asofnaa jedhee namatu bilbilee as keessa waan laalaa jiraniif namatu bilbilee too liiv irratti si dhagaa jirra jedhee muddee tooyin natti fakkaate tan bayeechaadha. Bayee moo dhiise kana booda icciitii isinii fidee jira kinolaa. Naafxanyaa jala fiiginaadha. Anan isiniin jedhu kanaaf yaa caaluun ajjeefamuudhaan dura guyyaa 4 dura dursee isinitti meeto mucaa ajjeesuuf ta'u Oromoo baraaraayi isiniin jedheen ture. Boroo uu jettanii boochuu lubbuu mucaa kanaan deebistanii isiniin jedheen ture. Namichi kun miseensa woboo akka ta'e himatee jira jechaadha. Yoo miseensi woboo liivii kana keessa jiraattan namicha kana woboo keessaa buqqistan malee Oromooni qabsoo gara hidhannooti duubatti deebi'aa jechaadha. Shira akkanaa warra xaxutu nu keessa jira jechaadha. Jaalmarroon guyyaa muraasa dura viidiyoo wayiitiin nuyi Jawaar Mahammadii fi Baqqalaa Garbaa mana hidhaati baasisna qabsoon nu goonu jedhee dubbate jechaadha. Jagna jechaadha Jaalmarroon. Namichi kuni ergamaa opiidiyoo akka ta'e harka dhibbaa argitan nu keessatti ijaarrame woboo keessatti ijaarrame namichi kun. Isin agarsiisee jira agartanii? Akkana hojiin akkana. OM akkanumaan taa'ee oduu dubbisu namni ebelu du'e jedhee dubbisu sanirra ani icciitii baay'ee takkaan isinitti maan ture na dhaga'uu diddan. Gaafa ijoolleen teenya naannoo Amaaratitti ijoolleen 8 ajjeefamtu. Waggaa lama dura isinitti mee shirri kun Oromoo bittinneessuuf Oromoo facaasuuf malee mootummaatu ijoollee san ajjeese ijoollee barattoota 8 naannoo Amaaratitti yuunivarsiitii keessatti ajjeese mootummaadha malee nama dhuunfaa miti gaafan isiniin jedhu namni dhaga'e hin jiru. Gaafan ani haa caalu ajjeefamuuf jedhee guyyaa 4 durseeto isinitti himu. Ragaa waliin isinitti ama afaan Amaariffaatiin afaan Oromiffaatiin nan amanne Oromoon nan amanne jechaadha. Viidiyoo sun ammas onlaayinii jira jechaadha. Guyyaa isaa waliin barreeffamee jira. Oromoon tan beektu naafxanyaa jala fiigu miidiyaa naafxanyaa jala fiigu viidiyoo naafxanyaa jala fiigu Oromoon tan beektu wal arrabsu Oromoon tan beektu wal xiqqeessu gandummaadhaan wal qoodu. Torban tokko dura guyyaa torba dura Oromoo amantii keessaa baa Oromoo gandummaa keessaa baa isiniin jenna namoonni baay'een keessan dhuftanii maallaan jettan maa waan akkasii dubbattuu jettan har'a namichi kuni amantii qabatee gadi dhufe kanaafan waan dafeeto odeeffannoo nagayeef waan kun wanti ani liiv irratti hangaar'aa dubbadhe odeeffannoo argadheeto irratti ragaa gahaa irratti yoon amaneen
dubbadha. Lammii kiyyaa fi lubbuu kiyyas nan kenna. Soba takka dubbadhee ton beeku guyyaa tokko. Ragaa malee soba tokko dubbadhee ton beeku. Oromoon rakkoon nu qabnu maalidha? Rakkoon nu qabnu waliin dhageenyu.